asumarraa iyyaa ooltan malee namni isin dhaggeeffatu hin jiru. Abbichuun callisee hojjeta malee isin hin dhaggeeffatu jedhani gisee hedduu. Eeyyan dhugaadha abbichuun nun dhaggeeffatu. Sababni isaa mootummaan ummata isaa dhaggeeffatu mootummaa dimokiraasiiti. Mootummaan abbaa irree irreesaa dhaggeeffata malee ummata isaa hin dhaggeeffatu. Eeyyan nutis beeyna bara akka abbichuun nun dhaggeeffanne beeyna bara. Sababni isaa nuti hin filanne otoo nuti filannee bakka buufannee borga nama na shaaran jedhee sodaata. Kanaafuu nu dhaggeeffachuu danda'a jechuudha. Har'a nu dhaggeeffachuudhaaf dirqama hin qabu. Sababni isaa nuti hin filanne ofiif filate waan ta'eef. Dandeenyu humnaan sukuumnee ofirraa achi darbinee mootummaa dimokiraasii nuu ta'u jaarrachuudha. Dadhabnaan jala manca'uudha. Ni beeyna akka nu dhaggeeffanne. Amma bakka barbaaden namni dhume manni diigame iyyi gurra qabadhu armarraa namni diigamaa jira asii rakkachaa jirra gurra qabadhu iyya barbaade namis jaqasu hin jiru. Addunyaa biroo keessatti mootummaan ummata ofii sodaata. Gooftan isaa ummata isaati. Mootummaan abbaa irree garuu waan sodaatu hin qabu. Anaan kan garaa na nyaatu maal seetan warri biyya keenya bulchu qaaman bara ammayyaa keessa jiraata. Mataan ammoo bara indaastirii dhakaa keessa jiraata. Bara indaastirii dhakaati jireenyi isaanii garuu qaaman bara ammayyaa keessa jiraatu. Biyyi keenya Itoophiyaan maqaadhaa seera dimokiraasiitiin bulti. Hojiidhaan garuu sirna bulchiinsa gonfootiin bulti. Bulchiinsa gonfoo jechuun mootummaa bara dhakaa. Dhugaa isin jedha. Dhugumatti mootummaan dimokiraasii ummata isaanii sodaata. Dimokiraasii jechuun mootummaa ummataa jechuudha. Ummata isaatu harkaa qaba gara barbaade oofuu danda'a. Kanaaf ummata ni sodaata. Garuu asirraa iyyuun keenya kulleen bu'aa waan dhabe isinitti hin fakkaatin. Akka malee faayidaa guddaa qaba. Yoo barbaade mootummaan abbaa irree dhaggeeffachuu haa dhiisu malee faayidaa guddaa qaba naa mana.